Filannoon marsaa jaaffaa fi guutiinsi marsaa lammaffaa hidha haaromsaa yeroo kanatti dhimmoota ijoo biyyaalessaa ta'uu manni marii nageenya biyyaalessaa beekse. Kitaabni eenyummaa fi seenaa Oromoo Taaboor Waamiitiin barreeffame bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifame. Indiyaatti guyyoota 3 qofaa keessatti namoonni miiliyoona 1tti dhiyaatan vaayirasii koronaatiin qabaman. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Antaaddasa Tarfati nu waliin tura. Manni marii nageenyaa biyyaalessaa qaamoleen nageenyaa naannolee fi federaalaa yeroo murteessaa kanatti qindoominaan akka hojjetan hubachiise. Filannoon marsaa jaaffaa fi guutiinsi marsaa lammaffaa hidha haaromsaa yeroo kanattis dhimmoota ijoo ta'uu manni marichaa beekseera. Manni marichaa haala yeroo irratti mari'achuudhaan ibsa baasee Awwal Huseen akka taanutti qindeesseera. Manni marii nageenya biyyaalessaa haala yeroo fi nageenya biyyaalessaa irratti mari'achuun ibsa baaseera. Ibsa kanaanis adeemsi jijjiiramaa kan eegalame gufuun osoo isa hin mudatin fiixa baha jedhamee akka hin taane eereera. Rakkoolee walxaxaa biyyattiin keessa turte hubachuun malee akka laayyootti ilaaluun adeemsi jijjiiramichaas hin eegalamne jedha ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa. Rakkooleen walxaxoon biyyattii barootaaf kufamaa turan kunneenis yeroo gabaabaa keessatti kanneen furaman akka hin taanedha kan eerame. Kana hubachuun hanga xumuraatti aarsaa barbaachisu kafaluuf qophoofneerraa hanga fedhe rakkinicha hammaatu lammiileen biyyattii waltumsanii miira obbolummaatiin tokkummaan wajjin yoo dhaabbatan kanneen furamanidha. Kana ammoo hoggansi jijjiiramaa ka'umsa isaarraa hubachuun irratti hojjechaa akka ture ibsichi eereera. Akka ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa jedhutti jalqaba jijjiiramaa irratti qaamoleen qormaata malee wanti hunduu laayyootti akka milkaa'uu eeganii turan baay'eedha. Kanneen biroo ammoo jijjiiramichi kallattii tokko qofarraa dhufa jedhanii cinaa dhaabbatanii taajjabbii qofaan ilaalaa kanneen turanidha. Ibsichi itti fufuun adeemsi jijjiiramaa yommuu eegalamu namoonni hundumtuu gammachuun guutamanii kan turan ta'us haala sanaan akka ittiin fufne beekamaa ture jedha. Mul'ata biyyattiin waggootaaf abjotaa turtes battala sanatti bira gahuuf yaaduun gowwummaa ta'uu ibsa. Adeemsa imala jijjiiramaatiin qoreen osoo nu hin waraanin bofti osoo nu hin iddin bu'aa bayii keessa osoo hin darbin biyya badhaatu uumuun osoo danda'ame waggootaan dura milkeessina ture jedha. Kanaaf namoonni gammoojjii ho'aan nama gubuu osoo hin cehin milkaa'inni ni dhufa jedhan jalqabumarraa kanneen gowwooman ta'uudha ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa kan eere. Qormaata fuuldura isaanii jiru dursanii kan hin agarre adeemsa jijjiiramaa gidduutti dadhabanii hollachuu jalqabanii yoo aaran kan aaruu qaban qaama biroo irratti osoo hin taane tilmaammii dogongoraa ofii isaanii irratti jedha. Amma boodas dhawaatuma gara milkiitti dhihaataa deemamuun qormaanni cimaan jiraachuu kan eere ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa walitti bu'iinsonni yeroowwan garagaraatti biyyattii keessatti mul'atan agarsiiftuuwwan kanaa ta'uu eeree jira. Qaamoleen imalicha gufachiisuu fedhan kanaan duras turaniiru ammas jiru kan jedhe ibsichi. Kanaaf adeemsichi caalatti of eeggannoon akka itti fufu kan taasifamu ta'uu ifoomseera. Ibsichi itti fufuun qaamni hundumtuu biyyi keenya mana waloo keenya haqa jedhu akka fudhatu hubachiiseera. Mana tokko qaamni keessaa yoo tumse malee qaamni alaa qofti qofaasaa diiguu akka hin dandeenye ibsuun warri manaa beekaniis ta'e osoo hin beekin karaa sadiin qaama alaa tumsuu akka danda'an beeksiseera. Karaaleen sadeen kunneenis gowwummaadhaan beekaa akkasumas ammoo rafuun akka ta'e ibsichi tarreesseera. Namoonni mana diigame irraa ni fayyadamna jedhanis jiru. Hojjechuu fi ifaajuu irratti gatii argachuun kanneen itti ulfaatu jijjigaa manaa gurguratanii duroomuu kanneen yaadanis jiru. Isaan kun ammoo ta'e jedhanii itti yaadanii manicha diiguuf tattaafatu jedha ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa. Manicha dafanii diiganii jijjigaa fi hafteewwan isaa gurgurachuu waan barbaadaniif qaama alaa manicha diiguuf tattaafatu wajjin qindoominaan kanneen hojjetan ta'uudha ibsichi kan addeesse. Kanneen hafan ammoo komii nyaataa, uffataa, kutaa ciisichaa fi kanneen birootiin qaban irraa ka'uun warra manaa fayyaaleeyyii manicha diiguu tumsanidha. Ijoolleen manaa kunneen diina alaa osoo hin beekin walitti bu'iinsi uuman rakkoo xiqqaa ta'uu irra darbee hanga mana diiguutti fullawaa akka danda'u ibsicha akeekkachiiseera. Al tokko manichi diigamnaan ammoo kanafu gaabbii qofa ta'uu eerameera. Manicha dursanii qulqulleessuu fi eeguudha malee erga jigee booda gaabbii fi boo'ichis bu'aa buusuu akka hin dandeenye ibsameera. Ibsichi itti fufuudhaan yeroon kun Itoophiyaaf daran murteessaadha jedha. Gama tokkoon biyyattiin yeroo jala bultii filannoo jala jirtuudha. Gama birootiin guutiinsa marsaa lammaffaa hidha haaromsaaf yeroo qophiin itti taasifamaa jiruudha. Kanaan dabalatattis qaamolee diinota keessaa fi alaa guddina Itoophiyaan barbaarne wajjin falmiin itti fufu'eera. Itoophiyaan qormaatilee kanneen sadan
sadan ra'aanuun boqonnaa ittaanutti yoo ceete amma booda qaama kamiifiyyuu akkan jilbiiffanne kan itti mirkaneessitu ta'uudha ibsichi kan addeesse. Uummanni biyyattiis filannoo marsaa jaffaa keessatti gahee irraa eegamu bahuun hanqinoota jiran qaamolee qooda fudhattootaa wajjin sirreessaa hirmaannaasaa akka cimsu gaafatameera. Filannoon cinaatti biyyattiin guutiinsa marsaa lammaffaa hidha haaromsaaf qophaa'aa jiraachuu eeruun dhiibbaawwan alaa fi rakkoolee keessa hunda dandamachuun hojiin guutiinsaa kun milkiin akka xumuramu hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Haaluma sagantaa qabameen guutiinsa raawwachuun humna elektiriikaa maddisiisuun kan eegalamu ta'uun eerameera. Buqqaatiin lammiilee ajjeechaa fi qabeenya barbadeessuun iddoolee garagaraatti mul'atu shira biyya keessaa qofa osoo hin taane qaamoleen alaa harka akka keessaa qaban manni marii nageenya biyyaalessaa ibsa haala yeroo irratti mari'achuun baase kanaan beeksiseera. Gochoonni badii hedduun biyya alaatti oomishamuun kan walitti suphaman qaamolee biyya keessa jiraataniin ta'uudha ibsichi kan eeru. Qaamoleen guyyaa guyyaa waan Itoophiyaaf hojjetan of fakkeessaa halkan ammoo biyya irratti shira xaxaa bulanis akka jiran ibsameera. Diina alaa caalaa diinni hamaan isa kana ta'uunis eerameera. Walumaa galatti ajandaaleen ijoon mootummaa filannoon karaa naga qabeessa ta'een akka raawwatamu gochuu, guutiinsa marsaa lammaffaa hidha haaromsaa milkeessuu fi nageenya lammiilee tiksuu ta'uun ibsameera. Kanaafis qaamoleen nageenya naannolee fi federaalaa qindoominaan hojjechuun faayidaa biyyaalessaaf waardiyaa dhaabbachuun aggaammiiwwan biyyaa fi lammiilee irratti aggaamaman kamiiyyuu qolachuun biyya ceesisuu keessatti gahee isaanii akka bahan manni marii nageenya biyyaalessaa ibsa haala yeroo irratti mari'achuun baase kanaan hubachiiseera. Itoophiyaan hanga ammaatti kan turte fuuldurattis kan turtu aarsaa dhiiga fi lafee ilmaan isheetiin ta'uu eeruun aarsaan har'a kafalamu biyya karaa milkii fi badhaadhinaatti akka ceesisu shakkii hin qabnu jechuun ibsicha goolabeera. Waltajjiin marii naannolee bahaa fi kibba Itoophiyaa Finfinneetti taa'ame. Waltajjii qopheessummaa mana maree federeeshiniin taa'ame kanarratti pirezidaantonni naannolee irratti hirmaataniiru. Waltajjichi hariiroo waliinii kan jabeessuu fi obbolummaa nageenyaa fi badhaadhina kan cimsu ta'uu afyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ibsaniiru. Hariiroon mootummaalee naannolee nagaa fi bu'a qabeessa yoo hin taane rakkinoota uumaman ittisuu fi badhaadhina yaadame biraan ga'uun akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Waltajjicha irratti pirezidaantonni naannoo Oromiyaa, Kibbaa, Somaalee, Affaar, Hararii, Gaambeellaa fi Sidaamaa hirmaataniiru. Hayyoonni Oromoo seenaa uummata Oromoo sirnaan qorachuun barreessanii beeksisuun akka qaban pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hubachiisan. Kitaabni eenyummaa fi seenaa Oromoo Taaboor Waamiitiin barreeffame bakka pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifamee jira. Sirni eebba kitaaba kanaas giddugala qorannoo Oromoo hundeeffamee jira. Abdul Naasir Jamaal. Seeneffamoonni fi qaamolee seenaa jallisanii barreessaniin seenaa uummata Oromoo jarsuuf yaalamaa tureera. Yeroo dhihoo asitti garuu hayyoonni seenaa seeneffama dharaa fi sobaa sirreessuuf yaalaa jiru. Kanuma bu'uureffachuun kitaabni eenyummaa fi seenaa Oromoo eebbifamuun giddugalli qorannoo hundeeffameera. Kitaabni eenyummaa fi seenaa Oromoo barreessaa fi qorataa seenaa Taaboor Waamiin barreeffame kun seenaa uummata Oromoo qaamolee garagaraan dabee fi dhukate beeksisuu fi kanneen hin beekne hubachiisuudhaaf jedhameera. Sagantaa kanarratti aangoonni olaanoon federaalaa fi naannoo Oromiyaa, abbootii amantaa, abbootii gadaa fi haadhonni siiqqee, namoonni bebbeekamoon garagaraa argamaniiru. Barreessaan Taaboor Waamii kanaan duras kitaabota seenaa Oromoo beeksisan 4 barreessuun dubbistootaaf dhiyeessaniiru. Kitaabonni isaan barreessan kunniin dubbisuuf qofa osoo hin taane barreessitootaaf madda yookiin galtee tahaa jiru jedhameera. Kitaaba eenyummaa fi seenaa Oromoo kan akka barreessaniif yaada ka'umsaa kan dhiyeessan Jeneraal Biraanuu Juulaa yoo tahan, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee hayyoonni garagaraa kitaaba kanarratti yaada, galtee fi qeeqa garagaraa kennuun deeggaruun shoora olaanaa bahachaa turuu isaanii obbo Taaboor Waamii himaniiru. Namoota kanneenis galateeffataniiru. Uummanni Oromoo waggoota hedduuf dhiibbaa eenyummaa isaa irra qaqqabaa ture, lafa isaa saamamee fi seenaa isaa dabee fi dhukate kitaaba kana keessatti sirraahee ragaan deeggaramee kan barraa'e ta'uu himaniiru obbo Taaboor Waamii. Aadaan isaa badee, seenaan isaa badee, amanteen isaa hundumtuu badee jira sabni kana. Kana gaafin isaa yeroo hundumaa baay'eedha kan gaafatu. Kana keessa eenyummaa isaatii fi seenaa isaa beekamutu irra jira. Oromoon jaarraa 16 kan dhufe. Oromoon as ture, asumatti dhalate, kuushirraa dhalate. Kitaabni kun fuula 684 kan qabu yoo ta'u, dhimmoota hawaas diinagdee fi siyaasaa uummata Oromoos bal'inaan kan balballoomsuudha jedhameera. Gahee Oromoon ijaarsa biyyaa keessatti qabuu fi seenaa dhugaa isa dabe qajeelchuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Kuni seenaan Oromoo beekamuutu irra jira. Aadaan Oromoo kan bade sun deebi'uutu irra jira kan jedhesanii kun as keessa kan jiru amma wanna hunda of keessaa qaba. Barattoota Oromoo warra Oromoon biyya Itoophiyaa kana ijaaruudhaaf kan du'an
kan jiran kana hundumaa kan isaan godhan achi keessatti wanna ibsuuf wanna baay'ee achi keessatti argattu wanna kitaabni kun godhe. Barreessaan Taabor Waamii seenaan Oromoo galaana waan ta'eef barreeffamee kan hin xumuramne ta'uu eeranii kitaabni kun hanga tokko kitaabota kanaan dura seenaa fi eenyummaa irratti barraa'an irratti fooyya'aadha jedhameera. Hayyoonni Oromoo seenaa fi eenyummaa Oromoo dhukate ragaa irratti hundaa'uun hojii kana fakkaatu hojjechuun dhaloota boruuf galaa kaa'uu akka qaban hubachiisaniiru. Kitaabni kun seenaa fi gumaacha uummanni Oromoo damee hundaan biyya kana keessatti bahachaa ture kan of keessatti hammateedha jedhan hayyoonni Oromoo sagantaa kanarratti hirmaatan. Kitaabni kun seenaan Itoophiyaa keessatti kijibaan waa'ee Oromoo barreessan hundumtisaa soba ta'uusaa seenaa akka inni hin taane የውገና ድርሰቶች ጀዴ መጽሐፈ ከተቤረ ቦታቦር inni kun immoo Itoophiyaadhuma biyya jedhamtu kana ijaaruuyyuu keessatti namni Oromoodhaa alaa akka hin jirre agarsiiseera. Keessumatti dhaloota haaraa kanaaf dhiyeessanii Oromoon akka inni seenaa qabu maal akka inni ta'e abbaa biyyummaansaa biyya kanaaf yoo falmate haqa akka inni qabu agarsiisuun isaanii baay'isee gaariidha galatoomaa jennaan. Dhaloota ittaanurraa kan eegamu isuma alagaanii kijiba seenaa Oromooti jedhee odeessu, kijiba aadaa Oromooti jedhee odeessu, kijiba afaan Oromooti jedhee odeessu dhiisee inni kan isaa deemee barbaaddachuu qabaa. Uummanni Oromoo biyya kana waa hundaan ijaaree osoo jiru qabsoo fi siyaasa Oromoo giddugala irraa gara fiixeetti baasuuf carraaqqiin taasifamu kana booda hin milkaa'u jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hayyuu kitaaba kana barreessanis galateeffataniiru. Seenaan biyyi kun qabdu hunda keessatti Oromoo kam keessa iyyuu dhabamee hin beeku. Gahee bakka hin bu'amne taphachaa ture. Ammas taphachaa jira. Borus taphachuu isaatti fufu. Kana dhoksuudhaan siyaasa Oromoo giddugala irraa fiixeetti akka harkifamee jiraatu godhamee ture. Kana dhoksuudhaan Oromoon giddugala irratti gahee inni taphatu akka hin taphanne gochuudhaaf yaalii guddaa godhamu. Amma boqonnaan sun cufameera. Siyaasni Oromoo giddugalatti dhufeera. Giddugalatti kan dhufe kanarraa siyaasa Oromoo lammata fiixeetti kan baasu humni tokko iyyuu hin jiru. Hayyoonni Oromoo seenaa ummatichaa qorachuun baasuu fi beeksisuu qabus jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Hayyoonni Oromoo kaanis hundumtuu karaa obbo Taabor bal'inaan itti deeman kanarra bu'uudhaan bal'inaan qorachuu baasuu mul'isuu danda'utu irra jira. Keessattuu gaheen uummanni Oromoo ijaarsa biyya kanaa keessatti qabu biyya Itoophiyaa jedhamu dhugoomsuu keessatti qabu kan eenyumaanuu bakka hin bu'amnedha. Tokko tokko Itoophiyaa uummaadhaaf madaallii nama gaggeessu fakkaata. Darajaa maddaabii Oromoo caala Itoophiyaawiin hin jiru. Yoo jiraates soba ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa koppii kitaaba kanaa 25 birrii miliyoona 10 bituuf waadaa galeera. Waltajjii kanaan barbaachisummaa fi kaayoo hundeeffama giddugala qorannoo Oromoo irrattis mari'atameera. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uun ni danda'ama.
Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga eebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Uummanni kaardii filannoo galmaa'ee fudhachuudhaan hiree mootummaa fedhe hundeeffachuutti fayyadamuu akka qabu waamicha taasisanii jiru pirezidaantiin mootummaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Pirezidaanti Shimallis godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti argamuun kaardii filannoo baafatanii jiru. Guddataa Ajjamaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciitti argamuun kaardii filannoo fudhataniiru. Pirezidaantichi ibsa miidiyaaleef kennaniin uummanni kaardii filannoo fudhachuun hiree isaa ofiin murteeffachuu qabaa jedhan. Filannoon bara kanaa baay'ee murteessaadha. Filannichi immoo dimokiraatawaa amanamaa akka ta'u tokkoffaa uummanni keenya hundumtuu irratti hirmaachuu qaba. Namni kaardii filannoo fudhanne iddoo jiru hundatti kaardii filannoo fudhachuu danda'u itti jiraata. Inni lammaffaa immoo kaardii filannoo fudhachuu qofa osoo hin taane guyyoota hafan keessatti marii godhamu, yaada poolisii dhiyaatu, yaadota dhiyaatan dhaggeeffatee xiinxalee kan isaaf ta'u, kan injifannoo isaatti fufsiisu, kan hiree isaa isaaf eegu, kan eenyummaa isaa kabaju uummanni keenya filachuu danda'u irra jiraata. Kanaafis kaardii filannoo kana keessa jira hireen uummata keenya. Hireen jiraachuu, hireen eenyummaa isaa kabachiisu, hireen injifannoo argate itti fufsiisu, hireen fedhiiwwan qabu milkeessu, hireen nagaasaa lafa qabsiisu, hireen tokkummaa biyyaa eegu, hireen tokkummaa sablammootaa eegu kan jiru kaardii kana keessa. Qaamoleen seeraan alaa humnoota biyya alaa waliin ta'uun aangoo qabachuuf sabaa fi sablammoota walitti buusuuf sochii taasisan akka jiran ibsuun kana booda Itoophiyaa keessatti aangoon kan darbu kaardii filannootiin qofaadha jedhan. Qaamoleen adda addaa diraamaa adda addaa hojjechuudhaan hiree uummataa, aangoo uummataa karaa qaxxaamuraatiin fudhachuudhaaf yaaliin adda addaa jira. Sun abjuudhaan hin danda'amu. Diraamaan adda addaa taphatamaa jira. Waa'ee mootummaa ce'umsaa, waa'ee maaloo warri jedhan jiru, waa'ee eenyummaa uummataa warri sarbuu barbaadan jiru. Isaan kun abjootuu danda'u, fedhuu danda'u, garuu humna gochuu hin qaban. Humna gochuu kan qabu uummata keenya. Wanta akka mootummaatti, akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ibsuu barbaannu aangoon uummataa karaa filannoodhaan ala karaa kamiinuu yaalamuu hin danda'u. Diraamaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaa geessisnee waan barbaanne goona kan jedhu inni abjuudhaan ta'u jecha. Lammataa biyya kanarratti raawwatamu jecha. Isa kana biyyi keenyatti fufti tokkummaan sabaaf sablammootaa itti fufa. Warri tokkummaa sabaaf sablammootaa uummatootaas diiguu barbaadan jiru. Hawaasni tokkummaan nageenya naannoo isaa eeguu akka qabuu fi oduu sobaa qaamoleen tokko odeessaniif gurra kennuu akka hin qabne obbo Shimallis hubachiisaniiru. Filannichi immoo nagaa akka ta'u uummanni irratti hirmaatee nageenya naannoo isaa, nageenya qe'ee isaa, nageenya buufata filannoo isaa ciminaan qaama nageenyaa faana ta'e qindaa'ee eeggachuu danda'utu irra jiraata. Warri tokkummaa sablammootaa uummatootaas diiguu barbaadan jiru. Isaaf uummanni keenya gurra kennuu hin qabu. Tokkummaan isaa itti fufa. Olaantummaa seeraa mirkaneessa. Keessattuu ergama gurguddaa qabna ganna kana filannoo kana xumuru karaa nagaa ta'een sagalee uummataatiin ganna immoo bishaan abbayyaa hin qabna. Isaaf diinonni keenya hundumtuu alaaf keessaa qindaa'anii irratti duulaa jiru. Isas qabuurraa humni duubatti nu deebisu tokko iyyuu hin jiru. Hin qabna bara kanas hin guunna bishaanii isa mirkaneessu. Sadaffaa ganna kana oomisha qonnaa keenya dabaluudhaaf jabaannee hojjechuu, diinagdee irratti jabaannee hojjechuu, sanaan booda immoo fulbaana irratti mootummaa cimaa hundeessuu. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana lafa heektaara 300,000 jallisii misoomsuuf karoorfate keessaa lafa heektaara 237 ol qamadiin misoomsuu beeksiseera. Jilli pirezidaantii mootummaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfame godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiitti qamadii jallisii misoome daawwatee jira. Guddataa Ajjamaa. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiitti oomisha qamadii jallisii misoome daawwateera. Pirezidaanti Shimallis bara darbee lafa heektaara 7,000 qofti kan jallisii misoome akka ta'e ibsuun yaadni haaraan bocame qonnaan bulaan hatattamaan kan hojiitti jijjiiru ta'uu hojiin bara kana akka naannootti oomisha qamadii irratti mul'ate agarsiiftudha jedhan. Akkuma argitan kan aramaa tokko hin qabu, waagii hin qabu, waa tokko hin qabu. Sababni isaa bishaan paampiidhaan madaalamee kennamaa fi bishaan gubatu baay'ee bareedaadha. Kana yoo jabeessinee waggaa waggaadhaan itti fufne
waggaa gabaabaa keessatti ekspoortiin jalqabne jechaadha. Waggaa lamaa sadiitti qamadii ekspoort gochuu hin dandeenya. Kana goonee wabii nyaataatiin naannoo keenya of dandeessu darbinee immoo biyya keenya akka wabii nyaataatiin of dandeessu gochuu isaan olitti immoo galii biyya irraa argachuudha jechaadha. Kanaaf bara darbe hektaara 7,000 jalqabne bara amma guyyaa irraatti 237 irra geenye irra yoo 300 sana milkeessine injifannoo guddaa ta'a jechaadha. Almost biyya alaarraa kan galus kan hambisu gabaa giddu galeessaatiifis yeroo ammaa kana dhiyeessaa jirra. Kana keessatti qonnaan bulaa keenya fayyadamaa jira. Nuyi kana paampii dhiyeessuu, xaa'oo dhiyeessuu, sanyii filatamaa dhiyeessuu, deeggarsa ogummaa gochuudhaan mootummaan qonnaan bulaan keenya akka fayyadamu gochaati jira. Kana jabeessinee yoo itti fufne jijjiirama olaanaa fina jennee yaadna. Hektaara 7,000 irraa waggaa tokko keessatti amma ga'u jechuun raajiidha. Qonnaan bulaan keenya akka raajii hojjechuu danda'u. Yaanni haaraan dhufee jennaan waan sirrii ta'ee jennaan akkamitti akka hojjetii kuu danda'u kinuu ilaalaa jirra. Oromiyaa keessatti lafti qamadiin barana irraa naamamne hin jiru. Boorana dabalatee. Hoogganaan Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee bara kana lafa hektaara 300 qamadii misoomsuuf karoorfame keessaa hanga hammaatti lafti hektaarri 200 fi 37 misoomuu ibsan. Egaa karoorri bara kana qamadii bona oomishuudhaan qabanne akkuma beekamu gara hektaara 300ti. Yeroo ammaa kana marsaa tokkoof marsaa lammaffaadhaan hektaara 200 fi 37 kan ta'u qotamee kan facaasamee fi kan saamuu kan sassaabamaa jirudha jechuudha. Kun waggaa ilaallu hanafee gara 63,000 kan ta'udha. Inni kunis amma lafti qotamee qophiirra jira waan ta'eef innis hin xumurama. Waliigala ilaallu raawwiin keenya baay'ee dinqisiisaadha jechuudha. Keessattuu immoo qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya hojjetaan dirree misoomaa akkasumas hooggansi sadarkaa adda addaatti jiru hojii hojjechaa tureen akkuma argitan kana bonaan kan argu jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaan dura haala kanaan gannayyuu oomishuun hin danda'amu midhaan qulqulluu kana. Aanaan Dandii lafa hektaara 2,200 ol qamadiin misoomsuuf karoorsee kan hojjetaa ture keessaa lafti hektaarri 1,500 ol oomisha qamadii jallisiin akka oomishame ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaarraa arganne ni agarsiisa. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Dandii obbo Warqaalammaa Guutamaa akka aanichaatti callaa qamadii kuntaala 100 fi 13,000 argachuuf hojjetamaa jira jedhan. Teekinooloojii kanarraa akka isaan fayyadaman taasisnee jirra. Walumaa galatti hojii misooma jallisii qamadii kanan hojjennerra oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan oomisha kuntaala 100 fi 13 in arganna jennee asirraa eegaa jirra jechaadha. Kunis bara jenneen hektaara tokkorraa kuntaala 60 jiddu galeessan argachuu dandeenyerra. Bara kana immoo galtee haaraa, paampii haaraa, qonna tiraaktaraa, callaa guddistuu, sanyii filatamaa akkasumas xaa'oo oomisha qonnaatiif barbaachisu qonnaan bulaa sadarkaadhaan akkaataa itti odoo hin rakkatin fayyadamuu danda'u sirna liqii biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa gadi nuu buuse hojiirra oolchuudhaan qonnaan bulaan harka qalleessi jiddu galeessi akkasumas addureen sanyii lafa isaatiif barbaachisu xaa'oo lafa isaatiif barbaachisu itti gargaaramuudha. Yaa'iin biyyoolessaa mata dureen ijaarsa indaastirii konistiraakshinii bu'a qabeessa badhaadhina Itoophiyaatiif jedhuun taa'ameera. Misoomni magaalaa fi konistiraakshinii yaa'ii biyyoolessaa mata duree ijaarsa indaastirii konistiraakshinii bu'a qabeessa badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun taa'amee jira. Ministeerri misooma magaalaa fi konistiraakshinii Injiinar Aayishaa Mahammad jijjiirama biyyaa mootummaan eegalee indaastiricha gamaggamuuf haalli mijataan uumame damichi ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa akka ba'uuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Ministeerittiinis bu'aa damichaa argaman akka fakkeenyaatti dhiyeessaniiru. Waltajjicha irratti hooggantoonni indaastirii konistiraakshinii qaamolee dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyoonni akkasumas keessummoonni waamicha taasifameef hirmaataniiru. Karoorri waggaa 30 indaastirii konistiraakshinii teekinooloojii fi muuxannoowwan dhiyaatan marii kan taasifamu ta'u ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Inistiitiyuutiin eegumsaa fayyaa beellada Itoophiyaa warshaa qorichaa beellada magaalaa Bishooftuutti ijaarsee eebbisiise. Warshichi birrii miliyoona 100 oliin akka hojjetame ibsameera. Warshichi qorichoota beelladaa akaakuu 12 akka oomishus ibsamee jira. Biyya keessatti warshaan qorichaa beelladaa hundaa'uun oomishtummaa damichaa guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaas jedhame. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman ministeerri qonnaa Umar Huseen Itoophiyaan horsiisa beelladaatiin maqaa gaarii qabaattus sababoota garaagaraatiin bu'aa barbaadamu argachaa akka hin jirre yaaddachiisaniiru. Dhukkuboota beelladaa ittisuu fi to'achuun galii biyyattiin damicha irraa argachuu maltu argachuuf murteessaa ta'us dubbataniiru. Daayiriktarri Inistiitiyuutii Eegumsa Fayyaa Beellada Biyyaalessaa Dr. Maartaa Yaamii
Gama isaaniitiin warshichi sharafa alaa biyyattiin qoricha beelladaa bittuuf baaftu akka hambisu dubbataniiru. Warshichi garanumaati oomisha qorichaa eegaluusaas beeksisaniiru. Gara oduu maddeen biyya argannetti dabarra. Sirni awwaalcha pirezidaantii Chaad duraanii raawwatameera. Chaadiin waggaa 30tiif kan hoogganaa turan Idris Deebiin torban kana keessaa garee finciltootaatiin rukutamuun lubbuun isaanii darbuun kan yaadatamudha. Sirna awwaalcha pirezidaantichaa kanarratti pirezidaantiin Firaans Emmanuel Macronii fi hooggantoonni Burkina Faso, Mali, Mooritaaniyaa fi Niijer argamanii jiru. Pirezidaant Emmanuel Macron biyyi isaanii ammas hariiroo Chaad waliin qabdu cimsuun duula gareelee shororkeessitoota irratti eegaltee akka cimsitu dubbatanii jiru. Gamtaan Afrikaa Chaaditti aangoo humna waraanaa harka galee gara siiviliitti akka deebi'us waamicha dabarsee jira. Ajjeefamuu pirezidaantichaa hordofuudhaan miseensa humna waraanaa kan ta'e ilmi pirezidaantichaa aangoo akka qabatu taasifamuun kan isa yaachisu ta'uu Gamtaan Afrikaa beeksisee jira. Filannoon atattamaan raawwatamee mootummaan uummataa akka hundaa'us manni marii nageenyaaf tasgabbii gamtichaa hubachiiseera. Indiyaatti guyyoota 3 qofaa keessatti namoonni miiliyoona 1tti dhiyaatan vaayirasii koronaatiin qabaman. Biyyattiitti kamisa darbe irraa eegalee guyyaa guyyaan baay'inni namoota vaayirasichaan qabamaa jiranii 300,000 ol jedhamee jira. Sanbata kaleessaas namoonni 346,000 ol vaayirasichaaf saaxilamuun isaanii himamee jira. Giddugaleessaan hospitaala tokkottis guyyaatti reeffi 20 ol akka bahu himameera. Waliigalaan jimaata dheengaddaa namoonni 2,600 fi 24 vaayirasichaatiin yoo du'an sanbata kaleessaa ammoo lammiileen Indiyaa 2,263 vaayirasichaan lubbuun isaanii darbeera. Mootummaan biyyattii hanqina dhiyeessii oksijiinii fi maashina hargansuu jiru furuudhaaf hojjechaa akka jiru beekseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa haalli Indiyaa keessa jirus daran yaachisaa ta'uu eeruudhaan tarkaanfii atattamaa akka fudhatamu hubachiiseera jechuun BBC'n gabaaseera. Daawwattoota oduu ganam kanaa osoo hin xumuriin ijoo isaanii irra deebi'uudhaan si yaadachiisa. Filannoon marsaa jaaffaa fi guutinsi marsaa lammaffaa hidha haaromsaa yeroo kanatti dhimmoota ijoo biyyaalessaa ta'uu manni marii nageenya biyyaalessaa beekseera. Kitaabni eenyummaa fi seenaa Oromoo Taaboor Waamiitiin barreeffame bakka pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifame. Indiyaatti guyyaa 3 qofaa keessatti namoonni miiliyoona 1tti dhiyaatan vaayirasii koronaatiin qabaman. Daawwattoota oduu ganama kanaaf jennee xumurree jirra. Qophiin keenya hanga sa'aatii 6tti si wajjin turu yeroo gaarii.